Ani kanan ejjechaa jiru mana jawween yookiin immoo bineensi hamaa lubbuu namaa nyaatu akkasumas immoo lubbuu namaa kan wareega itti godhanii dhiiga namaa obaasan kan ani qallabee yookiin immoo kan ani faana jiraachaa jiru mana ani keessa jiru kanadha. Hanan ejjechaa jirullee ijoollee baay'een argitanii jirtu amma filannoo ani qabu tokkollee hin qabu maallaqa kootti sinafne utuman kanaan ejjechaa jiruuti maallaqa koo immoo ji'a 8 guutuu hojjedheetiin zeeroo yookiin duwwaatiin galee nyaatameetiin jira. Adaraa yaa Oromoo kana na dirmadhaa hadaraa sheerii naa godhaa jechaa jirti obboleettiin keenya jechuudha. Jecha kana immoo dhuguma ji'oota 18 darban kana dhugumadha. Obboleettii kanaaf sagalee taane akka isheen achi obboleettiin kun haa baatu yookiin haa galtu akka kana na taasisaa jechaa turte jechuudha. Garuu har'a immoo maallaqa ishee gadadoo kana keessa teessee hojjettee jalaa nyaatamee jira jechuudha. Obboleewwan kiyya sheer naa godhaa jechaa jirti jechuudha. Obboleettiin kun bira haa dhaabannu mee maalumaafiyyuu sagalee ishee ishumarraayyuu mee dhaggeeffadha. Namoota ishee nyaatanis ta'ee namoota maallaqa ishee nyaatanii amma ishumarraati jechuudha. Afaan isheedhaan hin dubbatti viidiyoo sana irraa mureetiin fide jechuudha gar tokko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoonni amantaa warra nageenya gooftaa Yesuus Kiristoos hunduma keessaniif haa ta'u. Oromoo kiyyaa namoonni baay'een ijoollee hiriyoota koo maaliif addinaan jettan itti saalaan soonaa dawwaltan isinirraa hin kaasu. Ani kabajee fi namni nan beekne jiru ji'oota 8dha miidiyaa kanarra jechuudha. Nama rakkoo dhalli namaa hin argine argeeru biyya namaa keessatti nama jawwee hagasga'u qallabu nama ijaan beektani waan hunda argitanittani. Ilaa akkuma nama tokko jara kanarratti haadhaaf manaatiif abbaa manaatiin haala qarshii 10,000 jechuun birrii waggaa tokko jechuudha. Itti ergadhe birrii kana baatii 8 naana biloo kanii amma biyya galuudhaaf baatii takka bicha qabaa. Wantuma galee biyya biraatiin deemuun qabu mana kana taa'uuf ani mana kana jawwee qallabaa na beektanii lubbuu kiyya uummata Oromooti kana baasa jechuudha. Kanaafi nama jireenya karaa salphaa argadhee karaa nan argadhe keessaa karaa du'aati. Egaa jechuudha asumaan nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya. Viidiyoo har'aa dhugaa dubbachuuf barumsa baay'ee namaa ta'a jechuudha. Nama amanii namatti of laachuu nama afaan kootii nama garaa kootii nama biyya kootii jedhanii itti of kennuun hangam akka nama miidhuu irra darbeellee hanga abdii nama kutachiisee gara lubbuu ofiitti nama yaachisudha jechuudha. Obboleettiin kun amma akka isheen viidiyoonsaa guutuu hin finne'anii aan ofan ajjeesa malee gara biyya koo galees maallaqa ishuma kanayyuu waan ani jedhe kanayyuu immoo ergan dhabee waan hin galeetiin illee biyya biraa jijjiirradhu qabu. Akkasuma immoo manan amma jiru kana keessatti itti fufee akka nama tokko akka namni tokko hojjetatee fedhii isaa guuttatee galuutti hojjetadhee guuttadhee galuudhaaf ani nama jawwee qallabudha. Jawwee qallabuu miti joo bineensa tokko raachi locuu wayii tokko yoo argitan mana tokko keessa hojjettu isin dhugaa dubbachuuf ani akka mataa kootti gaafa waa tokko arge dhugaa waaqayyoo irrimni nan qabu jechuudha. Dhugaa obboleettii kana argitaniitu bineensa mana keessa jiru kanaan dura viidiyoo isaatillee irraa jedheetiin jira jechuudha. Seeqa qamaa hojjetti sodaachaa hojjetti har'amoo boru waan godhuu laatetti bineensi tokko gaafa mana keessa jiru. Bineensi kun maaliif qallabama eenyuuf qallabama kan jedhullee sammuu namaa keessa dhufa jechuudha. Tarii anumaan aarsaa godhuu laati. Tarii bor anumaan wareega kaffaluu laati. Silaa dhiigaan bineensi akka kanatti dhiigaan jiraata. Dhiiga namaatiin wareega waggaan kaffalan qabu. Warra xibaartu warra xonqoltuu jechuudha. Kanaafuu booda kana immoo yoo tarii anaan immoo lubbuu koo baasanii laatuu fi laati kan jettu sodaachaa kan isheen ejjetatte jechuudha obboleettiin kun. As baatee uummatatti simattee namni si gargaarra badifaa kan jedhan ijoollee baay'een jira jechuudha. Maallaqa ishii kana akkasitti hojjetattee har'a riyyaala 10,000 jechuun riyyaala 10,000 miti riyyaala 10 iyyuu
kan ishee nyaatan rabbi isaanaa nyaatu isaan hin milkeessin haadha manaa fi abbaa manaati jedhanii biyya Saudii keessa kan jiraatanii ijoollee kana amanteet itti laattatte jechuudha. Maallaqa ishee kan hojjetatte amanattee itti laattatte ijoollee lakkoofsa hin qabnetu har'a ukkaamamee jira jechuudha. Maallaqa isaanii nyaatamaa kan jiru maallaqa isaanii kan isaan nyaatamaa jiran immoo alagaatiin miti ormaan miti jechuudha. Kan isaan nyaachaa jiru Oromoo afaan isaanii dubbatu Oromoo saba isaanii Oromoo ganda isaanii Oromoo biyya isaaniiti jechuudha. Nama biyya ofii wajjin halagaa wajjinuu hin jiraanna. Nama biyya ofii wajjinii mee akkamitti jiraanna? Nama imimmaan angalaasaa halkaniif guyyaa boo'aa maallaqa kana hojjete yeroo nyaatanii ofii isaanii mana dhaabbatanii jireenya isaanii gaggeeffataa jiru. Oromoo adaraa keessan isin jedha dhugaa wanti akka kana na aarsee hin jiru anaan baay'ee tokko na aarsee jira karaa kan daldalaadhaan karaa kan biyya keessaan karaa kan ijoollee shamarran biyya arabaa akkasitti nyaatamaa jiru jechuudha. Kanaaf sheer godhaati obboleettii kana bira dhaabannee dhugaa waaqayyoo maallaqa obboleettii kana baasuu qabna jechuudha. Namoonni baay'ee mee maal fiddi mee maal gooti kan jedhan baay'eetu jira jechuudha. Dhugaa waaqayyo funyaan isaanii qabsiifame sagaleen irratti ta'amnaan obboleettii kana nuti yoo bukkee dhaabanne maallaqa ishee irraa harkaa fuudhuufii ni dandeenya jechuudha. Namooti baay'ee kana gochaa jiru jechuudha. Haadharraa fuudhanii haadha boosisaa jiru ansin garramu amma yeroo kanatti keessaafuu maallaqa kee siif erginaa nuti maallaqa kee amaanaa sii qabna nu harka kaawwadhu jedhanii ittiin ofii isaanii hadaqaa deemanii itti bashannanuu astoraa haa fudhatanii itti bashannanuu hin nyaatu hin dhuguu xibsii nyaatu riistooraantii deemu iddoo adda addaa deemanii bashannanu. Durboonni warri kaan immoo warri mana miskiinaa akkasitti miskiinni hojjetatu dhiiga isa xabbi godhee itti laata. Boru yoo gaafatan inni kaan hawaalaan dhaabate hawaalaan hin ergamu jedha. Inni kaan wayi biyyatti waan ta'e na jalaa bade waan akka kanaan na jalaa wanti jalaa badee hin jiru wanti jalaa qabame hin jiru jechuudha. Warreen har'a garaa dhiibanii xiirbannaahanii ruurree yaasanii deemaa jiran maallaqa uummata Oromootiin maallaqa miskiina mana namaa keessa hojjettuutiin jechuudha. Of eeggannoo godha maallaqa keessan of eeggadha daraa keessan dhugaa maallaqni ufii deebisee ofumatti du'a namatti fida jechuudha. Kan jibba guddaa sitti fidus maallaquma keeti jechuudha. Kan jaalala sii fidus maallaquma keeti jechuudha. Yeroo baay'ee obboleewwan keenya garaa laafummaadhaan namaa laattu namaa liqeessitu deebitanii liqii isa har'a sin kadhatanii naa kenni jedhan laattanii kaatanii lolaan jibbaan arrabaan gara lubbuutti kan deemu aqee kani dubbiin taanetti nama gashullee maallaqa ofii fi dafqa ofiiti jechuudha. Kanaaf iyyuu of eeggannoo godha. Namoota maallaqa keessan itti laattan nama akkamii akka ta'e eenyu akka ta'e adda baafadhaan siniin jedha. Obboleettii kana immoo namoonni kamillee jechuudha. Sheer godhaatiin nama kan birallee geessisaati. Obboleettii kanaaf maallaqni ishee deebi'ee akka isheen gara biyyaa galtee obboleettiin kun mana bineensi jiru keessaa lubbuu isheetiin nagaa isheetiin baatee gara biyya isheetti galtee biyya barbaadde deemte akka hojjettu akkasumas immoo biyya kana keessatti illee haalli mijataaf yoo ta'e namoonni akka kana tole jedhanii hin baasani. Akkuma beekamu nama kontiraata waan taateef yoo fedha isaanii ta'e ji'a tokko na hafee jechaa jirti galuudhaaf sanayyuu yoo waaqayyo yoo rabbiin nagaan manicha keessaa ishee baase ji'a tokkitti galee ji'a tokko qaba. Isaatiin immoo maallaqa koo fudhadhee gara biyya biraa deemee hojjetachuun barbaada. As keessa itti fuftee hojjechuu hin dandeessu obboleettiin kun. Warri kaan carraa waggaa lama hojjetatanii galuu jechuun ijoo hagam akka ulfaatu baay'een keessan beektu. Wacii yookiin immoo waan baastee ufte otoo hin deebisiin amma yeroo gara biyyaa galtu baay'ee ulfaataadha. Namoonni baay'ee waggaa 2, waggaa 3, waggaa 4, waggaa 5 hojjetatee gala. Isheen garuu tokkoffaa carraa itti fuftee hojjetattuu hin qabdu. Maaliif jennaan mana bineensi jiru keessa jirti. Sodaa qabdu ofii isheef lubbuu isheef hin sodaatti. Ammoo galeetiin immoo biyya biraa deemeen carraa koo mokkora yeroo jettutti immoo kunoo maallaqni ishee jalaa qabamee akkamaa taate obboleettiin kun. Ammoo boruu erga namni waa tokko of go'ee erga namni lubbuu isaa baasee erga namni miidhamee waliif sagalee ta'uu irrammoo har'a otoo lubbuun jiraniiti otoo isheen himachaa jirtuuti waan isheen himatte irra dhaabbanne sheer walii goonee wal gargaarlee wal bukkee dhaabbanne obboleettii kana gargaarreetiin akka isheen gara biyya ishee nagaan galtu maallaqni ishee akka inni deebi'uufi sagalee ta'aa fi hundumti keessan bor ifta waan isin irra ga'u hin beekta waan ta'eef maaliif har'a keenya beekna malee boruu keenya hin beeknu jechuudha. Dhugaa waaqayyo baay'ee na gaddisiisa naan.
Ijoolleen lakkoofsan qabne birrii koo daldaalaa meeqa suuraa erganii jiru dhugaa waaqayyo. Jechuun nama femesoota ta'anitti akkaataa itti erginu nu harkaa fudhachuu didan malee nama meeqatu imimmaan isaan galaasaa jira. Keessaa Saudi Arabiyaa kana keessatti jechuudha baay'ee tokko. Kanaaf obboleetti kana bira dhaabadhaa isiniin jedha yoo dogoggoree jiraadha yookiin immoo wanna qeeqxa yoo jiraatan koomentii jalatti illee barreessuu dandeessu yaada kee sirreessi dogoggortee jirta kana balleessitee jirta yoo jettanillee koomentii jala barreessuu dandeessu isiniin jedha obboleewwan qaalii obboleewwan gaarii obboleetti keessan bira dhaabadhaa isiniin jedha nagaan naa tura.